درسي تنيا تن تجويدا تن كتابة دكتور أيمن تجويد المصور الرتق أرو جرو سببا نتوركيتيف أدان دابني ترون كينيني عادتما الحمد لله أمن تركين سرتي ولتي بيني جرا حالما غاري دان نتوركي دافي حالهم داهم الجيسي راتي تنيا في خيري رت واللي نواتر سيسو يجا إن شاء الله فكين تيرتي دامني ترى كتابة خينيا درسي جلك بعد جتودا جزئي تكفى درسي الدوليك بين الرابات يخافو مخارج الحروف العربية كنجأ لالي قوتو إسا هندي إسا قراني ترى جرها جتودا علمي تجويدا علمي قباب دودا في علمي فنيلي أدادات الرا علمي تقودا جابان كتابة خنا وقاني في أغرتي هنگا علمي براتي وجي والجناق وامتي لالمتو كتابني كوني في علم تجويدات سكما ولي قالاتو قبي ديدمي سقلي رت علم تجويدا قب مديدمي سيلان رباتنا رتي تيفتي أكاتا خمي باتي ايسر راباتي مالتو تيداما هوغا كانت رفته هو وانجا أموتو إسي شرشر قدمالي علمي واتي كودتو خناف irra guddaa wanni agartee ilmi tajwiidaa keessaa barbaachisaadha jennee gaafa dubbannu qara'uudhaaf iddoo qubeen irraa baatu baratuun akka barbaachisaa ta'e dubbannee turre jechuudha. Iddoo qubeen irraa baatu akkasumas akkaataa isiin itti baatullee akkaataa ardiitii fi akkaataa isiin itti baatu hoggaa jennu sifa jechuudha. Sifa dhaataatii fi sifa ardiitiis tan qubeen qabdu waliin baratuun barbaachisaa akka ta'e dubbannee turre jechuudha. Sanirraa darsiilee dabartee irratti iddoolee qubeen irraa baatu laallee turre jechuudha. Har'a insha Allah mata duree jalqabaa kan nuti har'aan tana qabnu akkaataalee qubeen silaa itti baatu sani laallaa jechuudha. Ulamaan hoggaanii fi agartee tajwiida kana lafa kaayuudhaaf ka'an qubee tana eessarraa baatii dura dursoo lafa kaayan jechuudha. Iddoolee qubeen irraa baatu hoggaa alif asirraa ba'a, baan asirraa ba'a, taa asirraa ba'a ja'anii lafa kaayan booda akka hangi kun qofti nama hubachiisuudhaa fi akka nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam itti qara'e sanitti akka namni qara'u namaaf galchuudhaaf gayaa akka hin tahin hubatanii jechuudha. Kanaaf maaltu barbaachisaadha irraa baran akkaataan qubeen itti ja'amtus baratamuudhaa fi akka namni irraa hubatu addaan baafamee kaayamuun barbaachisaa akka tahe hubatanii lafa kaayanii jechuudha. Sunirraa qubuma diidamii saylan tana akkaataalee hedduu yookaafuu hulaa garagaraatiin seenaniiti laalanii jechuudha. Taraa takka iddoo qubeen hoggaanii fi ja'amtu hafuura ni qabdi moo hafuura hin qabdu? Qubeen hafuura qabdu qubeelee diidamii saylan tana keessaa hangam takka? Tan hoggaa isiin ja'amtu hafuura hin qabne hoo hangam takka? Akkasuma ammaas hoggaa qubeen tun ja'amtu sagaleen hokkee keessaa ni sossooti moo hokkeen hin sossootu kan ja'u? Qubee hoggaa isiin dubbatamtu hokkeen sossootu kophaa kaayanii qubee hoggaa isiin dubbatamtu hokkeen hin sossoones kophaa kaayanii jechuudha. Kun akkaataa isiin itti ja'amtuuf gargaara waan ta'eef jecha. Akkasuma ammallee hulaa biraatiin seenanii ilaalan. Qubeen takka hoggaanii fi ja'amtu hoggaanii fi isii sukuunaa dubbifamtu sagalee dheereessuu ni qeebalti moo sagalee dheereessuu hin qeebaltu? Kamtu sagalee dheereessuu qeebala kamtu sagalee dheereessuu hin qeeballe jechuudhaan addaan baasanii kaayanii jechuudha. Akkasuma ammallee hulaa biraatiin seenan qubuma diidamii saylan tana qubeetamtu hoggaa isiin ja'amtu sagaleen jalaa hoggaa ol dhufte kallattiin karaa alaa gabbaatii fi qubeetamtu hoggaa isiin ja'amtu sagaleen hoggaa jalaa baatee ol dhufte a'ama afaan gama gubbaa kana dhoytee baati tan ja'amtu addaan baasanii ilaalanii jechuumas. Ammallee qubuma tana hulaa biraatiin seenanii laalan sun hulaatame mallee qubee hoggaa isiin qara'amtu sagaleen sii walitti qabamtu afaan arrabaa fi a'ama gama gubbaa gidduutti qubee sagaleen isii marfamtuu fi qubee sagaleen isii karaa alaa gabbaatu jechuudhaan infitaaha fi xibaaqa jaanii akkasitti addaan baasanii jechuudha. Akkaataa kana cufaahu insha Allah akkaataa qubeen itti baatu yookaahu mata duree amma irra jirru kan sifaatul xuruuf al-arabiyyaa jedhu irratti ilaallaa jechuudha. Qubeen sifti qubee arabaa bakka lamatti baati. Sifti qubee arabaa tanii fi amma nuti bakka lamatti baati jennee ilaaluudhaaf deemnu tun tan amma hulaa adda addaatiin irraa dubbannu tun sifa akka hoggaa isii qaraatu
yoo sababa isii irrifteetiif hanqinni sifa sanii qubee irratti argamu. Sababa hafuura sifa sanii hin guutiniif jecha qubeen sifti hafuuraa san irraa irratuudhaan hanqinni irra dhaqqabsiifama. Qubee hoggaaniifi jettu sifa isii yoo ka irristu taate sifti irrachuu san mul'attuuni sifa nuti qara'uu deemtu sifa nuti amma irraa dubbachuu deemnu kana jennee haasa'uu jirraa jechuudha. Garuu moggaasa maqaatii jira. Moggaasa maqaatanii fi qubeelee garii bakka isin irraa baatu addaan namaa baasuudhaaf kaayan. Fakkeenyaaf namoonni irra guddaa warra tajwiida hin beekne akkamitti agartee iddoo qubeen irraa baatu jumlaa isiitti yoo takka takkatti illee kan beekne taate jumluma isiitti akkamitti qabata haja'u laalanii iddoolee qubeen irraa baatu jechuudhaan fakkeenyaaf qubee halqii أحرف الحلقية جانيتي قبيلة لاقا خيسا باتو كيرتوتي قبيلة لاقا جتون أكنا مني أقرتي الدباهوف أكنا مني تكشل لتاتو مخرجا بيني قبتو الدام باسو في دابجتشا مال قبتن إدو قبين اللاقا الراباتو تنا إرسو داف الحلقية جانين جت أكسو مماس قبيلة شفوية جاني فاجرت أكسو ممالي قبيلة مال جانتي جرتي قبيلة شجرية فاجانتي جرتي akkasuma ammallee qubee naxayyaa faa jedhamtee jirti. Tuni maali jennaan wanni amma irraa dubbachuu jiru tuni akkaataa qubeen itti baatu osoo hin tahin moggaasa qubeedhaa takkaahu maqoota masoo maqaa qoosaalee kan qubeeleedhaaf iddoo isiin irraa baatu sanii wal qabsiifamee moggaafameef. Kan nuti ammoo irraan tana qara'uuf deemnu irraa fi darsiilee furdura jirtu keessatti inshaallah iddoolee qubeen irraa baatu jechuudha. Kanaaf iddoolee qubeen irraa baatu san inshaallah waliin bal'inaan laallaa jechuudha. Qubeen maali akkaataa qubeen itti ja'amtu jechuudha. Akkaataa qubeen itti ja'amtu kan afaan arabaa keessatti jiru kan tajwiida irratti jiru jechuudha. Sifti qubeedhaa kan jennuun jechuudha. Bakka lamatti baati. Sifa faallaa qabduu fi sifa faallaa hin qabne ja'amuudhaan bakka lamatti qoodamti. Sifti faallaa qabdu isii hoggaanii fi agartee amma irraa haasawaa turre tana sifti faallaa hin qabne immoo akkasi kophaa jirti jechuudha. Sifti faallaa qabdu fakkeenyaaf jahrii faallaan isii hamsiidha. Lammaffaan shiddaa faallaan isii rakaawaa fi beeyiniyyaadha. Sadaffaan isticlaa'a faallaan isii istifaala. Afraffaan ammoo ixbaaqa faallaan isii infitaahaa jechuudha. Ammoo sifti idlaaqaa fi ismaataa tan jazariin kitaaba isaa al-ismaat ismaataa fi idlaaqa jazariyyaa keessatti dubbatee ture. وفر من لب الحروف المدلقة جيه تندبة سنجتشودا فهما من علم الصرف اسم علمي صرفي الرأي ملء علمي أجرتي تجويدات الرأي متي خنافو علمي تجويدات النخيسة لك وانتو وجدتو خناف قبين صفتي قبيدا تنفعل قبدو أفران أسيول الدبنية الرتنة كتابة بدرة دي بفنجت شوفين أما جملة را حاسه الجرا قال لما فادا صفتي فعلا هنكم نمو سديتي سينيس صفيرة قلقلة لين انحرافة تكريرة تفشي استطالة غنى إسان سديتن كان شوف صفة فالا قبدوتي في تنفالا كمنيتن أسيئولي تدبتشات الرهنداه إدو إسيتي إن شاء الله وقاني في بكيسيرة ديني بل إنان هلالو تهاجتو كتاب الرقاسية نمني ربا فتجر تردي بفتا وكغنى ردي الفيديو نمولتو أنتي ايوه سفتي جلقبات النتران تنلالو صفه فالا قبدو كيسا صفه همسي داتي في جهريتي همسي في جهري هلاتمين سيني لالو في ديمنا قبين تك هوغاني في قرامتو حفورني قبدمو هنقبتو يرو سكونا كيستو اكسما ملي اماس هوغا اسين جامتو خوكي خيسا سوسوهينسي سغاليدا سوسوهينسي خوكيدا نجرمو هنجيرو هوغا اسين قرامتو خنجاو laaluuf deemnaa jechuudha. Qubeen diidamii sayilantun bakkuma lama baati. Tan hoggaa isiin qara'amtu hafuura malee sagalee takka illee hin qabneetu jira. Tan hoggaa isiin qara'amtu immoo hafuura hin qabne sagalee hokkee keessaa sossooftuutu jira jechuudha. Bakkuma lamaan kana baati.
tan hoggaa isiin qara'amtu hafuura qabdu san kudhan. Hafuura malee sagalee as keessaa sossaamtu hin qabne san kudhan. Isiin jecha kanaa waliin nuuf qaba sakata fahathahu shakhsun jecha jiru kanaatu waliin qabaa jechuudha. Sakata fahathahu shakhsun qubee kurnan tanaatu qubee eenyuti? Qubee hamsii tan hoggaa isiin ja'amtu hafuura malee keessa kanaa sagalee hin qabne jechuun sagalee hoggaan ja'u kokkeen sosso'uu hin qabne gir jechuu hoggaa sagaleen ja'amtu. Fakkeenyaaf siinaa fudhannu. As akkaanan jiru kana isin cuftinuu if biratti as qabadhaati as jaalala. As siiniin qara'u jira. As sagalee malee maali hafuura malee sagaleen kokkee keessaa gir jettu hin jirtu jechuudha. Giriin kokkee keessaa hin jirtu jechuudha. Sossohini kokkee keessaa. Yoo ammoo zaal fudhanne fakkeenyaaf zaal haa fudhannu. Wanni jiru maali? Sossohaatu laagaa keessa jira jechuudha. Isaan lamaan kun waliif faallaadha jechuudha. Zaaliin qubee jahriiti. Siiniin ammoo qubee maaliiti? Qubee hamsiiti jechuudha. Akkuma san yoonii fi haa fudhattees jennamma as qabadhu laal. Hoggaa jettu hin sossoo'u jechuudha. Kokkeen kee sossoo'uu hin qabu. Kanaaf qubeen tun qubee hamsiiti. Qubee hafuura hedduu qabdu tan kokkeen hoggaa isiin ja'amtu hin sossoone jechuudha. Yoo qubee biraa ka fudhattu taate immoo qubee fakkeenyaaf faa fudhattee yoo ilaaltu taate isiin tun ammoo obboleettii qubee zaalii jechuudha bakka kanatti. Deebitee qubee biraa yoo fudhatte faa yoo fudhatte eenyu hafuura dheeraa qaba, hafuura hedduu qaba, ammoo maal hin qabu? Kokkee keessaa sossoohinsi laagaadhaa hin jiru jechuudha. Kanaaf innilleen siinii fi eenyu haadhaa fi faadhaa wajjin jira jechuudha. Yoo dabarree ammallee haa kalaallu taate mul'achuun hin jiru jaama jechuu jiranii sirriitti akka mul'atu godha. Bakka kana qabattee ilaalta yoo jette kokkeen ni sossooti. Haan sirriidhaa ammoo hoggaa inni qara'amu kokkeen hin sossootu. Akkana jechuun barbaachisu jechuudha. Akkana jechuu qabda. Inni kun kanaafuu obboleessa eenyuti? Obboleessa jara silaa faadhaa fi haadhaa fi siinfaa jenneeti jechuudha. Akka waliigalaatti qubeen kurnan siin, kaaf, taa, faa, haa, saa, haa akkasuma shiinii fi haa, saadi qubeen kurnan tun hoggaa isiin qara'amtu sagaleen maali? Sossoohinsi kokkee keessaa gir si godhuudhaa hin jiru jechuudha. Kanaaf qubeen tun qubee maali jaamti? Qubee mahmuusaa yookaan qubee sifa hamsii qabduu jennaan jechuudha. Faallaa kanaa kan jirtu qubeen hafte guututti maal taati? Qubee eenyu jaamti? Qubee jahriiti jaamti. Hamsi jechuun afaan keenyatti hasaasuu jechuudha. Afaan Oromootti hoggaa deebisnee hasaasuu, hamasa fulaan yookaan rajulun gurbaan sagalee qaqqabate jechuudha. Akka waan sagalee dho'isee dubbate jechuudhaati. Hasaasii malee sagalee qaqqabu akka waan jechuudhaati. Kanaafuu jecha kanarra fayyadaman. Qubeeleen kurnan tun hoggaa isiin dubbifamtu sagaleen si hedduu gabbuutuudha jechuudha. Qubeen kurnan hafte ammoo sababa agartee sagaleen isii hoggaa as keessaa qaraamtu gir jechuu qabduuf jecha sagaleen isii ol kaatuudha. Kanaafuu jahrii mul'attuu jechuudhaan sifa qubee jahrii qabdu jechuudhaan moggaafamteef. Qubeen jahriidhaa qubeetami qubee kurnan amma dubbanne tanaan alatan jirtu guututtuu qubee jahriiti jechuudha. Kanaaf hoggaanii fi agartee qubee asii olitti amma dubbanne tana qaraanu akka jirtutti hafuura qabdi. Qubeen amma kana malee hafte immoo hafuura hin qabdu jechuurraa hubattaa jechuudha. Fakkeenyaaf yoo qubee jahrii ka fudhannu taate dogongora gadiitii jira namni gadi qubee jahrii akka qubee hamsiitti ka qara'u. Fakkeenyaaf qubee qaafii faa fudhanne qaa kana majee qaroo jira. Qaa wabilhaqqi anzalnaahu wabilhaqqi hafuuratti godhe jechuudha. Kuni qubee jahrii ture silaa qaafiin. Sababa inni gartee qubee hafuuratti godheef jecha jijjiiramee jechuu akkaataa inni itti jaamu. Wabilhaqqi hoggaa inni ja'amu hafuura hin qabu jechuu inni. Yoo ammoo haqqii je hafuuraa waliin baase sirriin miti jechuudha. Kanaafuu fuudhee eessa kaa'uu qaba? Qubee jahrii keessa kaa'uu qaba. Wabilhaqqi
akkasii qara'uu qabu. Ammallee hoggaanii fi qubee garii itti idaanu xaafaa yoo fudhatte qubee xaafaa nama agartee hafuuratti godhee faxaala jee faxaala hafuuratti godhee qara'uu jira jechuudha. Kanaafuu qubeeleen akkanaa qubeen silaa sakata faxassahu shakhsun qubee kunnan tanaa achi jirtu guututti hafuura hin qabdu girii as keessaa qabdi jechuudha. Qubeen kunnan tun ammoo gir sagalee as keessaa si guutu takkallee hin qabdu akka reefu dubbanne san hedduu namaa bakka haa kanatti dogoggoree haa hoggaa qara'u sagalee as keessaa gir jettu qabaachisa sunis hin barbaachisu jechuudha. Waan amma dubbanne kana kitaaba irratti deebinee bal'inaan laalla kitaaba irratti deebisayyee. أيوة. مال جاء صفات الحروف العربية صفة قبيلة عربيات جاء ما تدري خنا جلت ما تدري خلان كبه تقفان المقصود بصفات الحروف العربية وبيان أقسامها لما فان الهمس والجهر الشدة والرخاوة والبينية قياس وأزمنة الحروف الصحيحة الاستعلاء والاستفال مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء الحروف التي تفخم أحيانا الألف واللام والراء الإطباق والانفتاح صفات الحروف العربية التي لا ضد لها توزيع الصفات على الحروف ما تدري لي خناتته صفات الحروف العربية ما تدري جوجل جراجته المقصود بصفات الحروف العربية والنتفاد من صفة قبية رباجة شراتي نعني في علم التجويد علم التجويد أخي ستباننا جتون كينيا علم التجويد أخي ستيجا بصفات الحروف العربية علمي تجويد أخي ستنبي كم توتاتسن صفة قبية رباجة شران تلك إسنس الصفات التي يؤثر الإخلال بها على صوت الحرف صفة قبية تنفانيس هنكون تنفانيس يجو بها صفة سنين على صوت الحرف سجل كبيرتي خن هنكني فانيس يجون خن هنكني ملتو سبب صفة قبيسن هنقوتني يبجتش خن هنكني صفة قبيسني قبيسن الرتي ملأتوني صفات الحروف العربية جني خن في دبة الجرسني جا أكا همسي في جهري أما دبني استفالة في استعلاء فردسو في كالسو فايتشو أكا خناتي جي بخلاف فالا ونما سيولي دبني تناتي ألقاب الحروف التي ينسب فيها الحروف مقام قوسا داخني في قبيلين اتئذ التي ينسب فيها الحرف قن إركفم قبين إلى حيز معين في الفم إدو قبير إدو أفان كيساتاتي بكتك كان بيكم توتاتي تكان خن مقاسني مقا خن نمو سنرى فالتبان صفات الحروف العربية مقاجل إدون قبين كيسا قبين إدو أفان كيسا بكا غري خن نمتي bakka saniin maqaan masoodhaa yookaan maqaan qoosaadhaa yaamamuun akka kalxuruufi shajiriyyaa wannaxiyyaa jedhanii fa'aa akka yaamuudhaati. Qubee shajirii jedhanii qubee naxiyii fa'aa jedhanii hoggaa yaaman ta'a akkasiisanii qubeen faallaa silaa qubee xuruufa sifaatul xuruufi al-arabiyyaa kan nuti jirruun kanaan tan faallaatii jedha. Akkana jechuun tarreefuun tana dubbanne suni iddoo qubeen itti irraa baatu baay'inaan bakka masanitti qubee hanga walitti qabamtu maqaa bakka saniitiin yaamanii akka namni makhraja hin beeyne itti dhiheessee xiqqashullee taatu bakka sanirraa baasuudhaaf yaalii godhee hubatuuf dhiheessuudhaaf qubeelee bakka isin irraa baatutti hirkisanii al-xuruuf ash-shajriyyaa wan-naxiyyaa al-halqiyyaa akkasitti ash-shafawiyyaa ja'anii yaamanii jechuudha. Kan nuti qara'uuf deemnu isiilee tana osoo hin tahin qubee صفة قبيلات أكهمسي في جهري فادا جتوسات صفات الحروف العربية صفة قبي عرباتي صفة قبي عربا بكلمة كودن إسينيس صفات لها ضد صفة فالا قبدوفي صفات لا ضد لها صفة فالا نسيلا في جره بكلمان كان كودن الصفات المتضادة للحروف العربية صفة ولي فالا دا قبيلة رباتي فتنتات تقفان الجهر جهري دا والهمس جهري في همسية يسال لما ولي فالا لما فان الشدة والرخاوة والبينية شدة رخاوة في بينية سلفان استعلاء في والاستفال استفالة أفرفان
الإطباق والانفتاح إطباقا في انفتاح حاجة إسان كان قبي صفتي قبيداتا ولي فالادا أما صفتا أمو صفت لمان الإذلاق والإصمات إذلاقا في إصماتا فهما من علم الصرف إسان لمان علمي صرفي تراهي وليس لهما أثر في النطق إسان لمان كناف ونتكلنو تن أفان كيست فانيستو هنجرتو قنافو قناتي دبتشو ديبن وان أفان كيست فانا قباتي وانته دبي كيست فانا قباتي وانته إسان لمان كن علمي تجويدا كيست لكا ومني علمي صرفي كيست لكا ومني يجا صفتي فالا قبدو سديتنا سيولي الدبرسيني ساني صفتي حروف عربية تني في أمو فالا هنكبني تكفان صفيرة لما فان قلقلة سدفان اللين أفرفان الانحراف شنفان التكرير جهيس التفشي تربفان الاستطالة سديتفا في تتمرى الغنة إسان كناتيتو صفة قبيدا تفالا هنكبني جأمني يا ممن تكتكت إسيتنا تشوفاه قبيتمت بكذا صفتنا قبا إسين تنجتشونو مال جتشودا هبنا إسي صفة قبل فالا قبدوتي في تفالان قبنيت اللي إن شاء الله بكا إسي ديني لالا أجتشو تنجل قباتنا مريف الرادو بچو تري صفة قبي فالا ولي قبدوت الرا تنجل قباتنا الهمس والجهر تنجنون إسيتنا قبتو رافا كمريف دبني قبي ديدمي سقلنا رباتنا ولا تكان سيدني ولا نتسينين قبين تن هقا دبتمتو حفورة قبدمو حفورة هن قبدو هقا إسين جأمتو حفوريني آمو هيا جتشوداني هلاتنا سيني لالدي يجتشو الحروف العربية قبيلة عربياتي من حيث جريان وانحباس النفس خرا ياء سقلي حفوراتي في قبمو حفوراتين سيني لالودا بكي أمان تنانوتي همسي في جهري جنة متدورين صفات أكاتا نوتي اتقبيتنا الدان قررتو ديمنو قلان التنسينو ديمنو قبين ديدمي سيلنتن تمتو هقا إسين جامتو هفورة قبا تمتو أمو هفورة هنقمني هقا إسين جامتو جتشو دان سيني لالو ديم أكاتا سنين قبين بكلمة قدن قبي هقا إسين جامتو هفورة قبدوفي قبي هقا إسين جامتو هفورة هنقمني قبين هقا إسين جامتو هفورة قمتو محموسا جنان إسين سن قدن سكت فحثه شخص جتجو خنتي خولك بيجرو خنا جتشو أكما ريفو دبني يو خكيتي قبديل ألتي أكاسما أفهم كيدرو يو هفورة أكنا قبديل ألتي أف هقايتو هفورة يا أس هقايتو سكاسما خيسا أمو خكيتي تيو قبطولي سوسوهين سيوخاهو جر سجلين سيغوتو هنجرتو وجتشو قبيتا برتي قبي خرنا محموسا جنون جتنا برتي يجتشو تنصف همسي قبض جتشو قبين كان الراهفته هندي إسيتو مجهورا جأمتي قبين كده سيلن كان الراهفته هندي إسيتو مجهورا جأمتي تن صف جهري دا قبض جتشو قبي هقا إسين جأمتو سغلي قبضو هكي خيسا سغلين سسوتو أكسما حفورة هنقبن جتشو فكينياف اتقدمني لالوف جران همس يجتشو مال جتشو همس يجون هو الخفاء في السمع قبمو يوخاهو دخطودا دغيتي خيستي قبمو داني همس جانين فلا تسمع إلا همسا حساسي مليساني في دغيسو جا ربنا سبحانه وتعالى وقاقو يا قيامر راهاسو همس يجون كما ريفو دبني حساسي دا جنة حساسي بكم توفان رمو خيسس تغلي قبو داني حساسي جان أكما سنة ستلي هو الخفاء في السمع جين قبو دغيتي خيستي قبمو يخاهو دخطو داني مال جان همسي جان واني دخطوف نتيجة انفتاح الوترين بؤا بنمو ويرتو لمان سغليتي بجج ورتو لمان سغلي وان بنمتي بجج سغلين قبمت أكسما وعدم اهتزازهما أما اللي سوسه ربو إسال لمانيتي في إنه ورتو لمان سغلي ده كان سغلين الرابات وتنجنسا إسينسان هقاني في قبين همسي قبدتون دبتمتو وان أدام بنمتو فدان أكا غاريت يجو أكسما أما اللي وان هنسوسونيف غير وان هولنا هنقمنيف جج واني سغلين قبمتو في جج
وجريان كثير لهواء النفس أما اللي حفوري اللينسي حفورا هدو وان ياؤوف جتشا مال تاتي dhagayitii keessatti sagaleen qaqqabamti. Dhokatti kanaatu hamsii jedhama jedha. Akkuma asirratti agarsiisu jiru fakkiin tun tan akka agartee xiyyatti kaahee si agarsiisu jiru tuni fakkii suuraa haqiiqaa jechuun jira laal. Suuraa dhugaadhaa tan kaameeraa laagaa ilma namaa keessa kaayamtee fakkii kaafamtee jechuudha. Hoggaanii fi qubeen hamsiidhaa qaraamtu. Fakkeenyaaf ash yoo jettu ash laagaan ta'e bakki sagaleen irraa baatu san addaan banamti. Addaan banamuu qofaa miti hafuura hedduutu yaa'aasi. San qofallee miti nilleen sossootu wirtuun sagalee lamaan adiin lamaan harku jirtu tun jechuudha. Hin sossootu. Sababaa kanaaf jecha sagaleen gaqqabamti. Gaqqabamuu kanaatiitu maal jedhama? Gaqqabamuu sagalee kanaatiitu hamsii jedhama jechuudha. Kanaaf qubeeleen tun akka jirtutti maal qabdi? Hafuura qabdi. Bu'aan nuti qaraatii keessatti irraa bu'eeffannu maali? Hoggaa qubeeleen tun qaraamtu hafuura kennuufiidha jechuudha. Afwaaja faan ukkaa qoramu. Alam nashrah agartee hafuura isiidhaaf kennuudha jechuudha. Qubee horna silaa maal qabdu tana? Qubee horna silaa hamsii qabdu tana wanni nuti irraa qaraatii keessa bu'eeffannu hoggaa isii qaraanu hafuura kennuufiidha jechuudha. Akkasuma ammallee hokkee sossoosuu dhabuudha. Fakkeenyaaf hoggaa qubee fa'ii sukuunaa fa'aa qaraanu waalaikum salaam tullah sagalee girr goonee baasuu dhabuudha jechuudha. Akka inni silaa itti bahuu qabu sanitti baasuu qabdaa jechuudha. Hamsii jechuun akka waliigalaatti sagaleen qaqqabamuudha. Waan hoggaa sagaleen qubee hamsiidhaa qara'amtu wirtuun sagalee addaan banamtuuf jecha waan isiin hin sossooneef jecha waan ammallee hafuurri hedduun yaa'uuf jecha jechuudha. Kanaani hamsii jennaanii jenna. Kan itti aanu faallaa isaatti kan argamtu sifa maaliiti? Sifa jahriidhaati. Jahri jechuun jahara fulaanun bisawti sagalee ol fuudhe jechuudha. Hoggaaniif akka lugaat deebinu. Sagalee ol fuudhuudhaani maal jedhaniini? Jahrii jedhan. Huwa alwuduuxu fi samci dirree baasuudha, mul'isuudha, mul'atuudha fi samci dhageetii keessatti dirree bahuu yookaan mul'atuudha ol fuudhamtee jechuudha. Dhageetii keessatti sagaleen gaa kanarraa dubbachuu jiru sagaleedha. Maaliif mul'atti? Natiijata tadaammil wa tarayn as-sawtiyeen bu'aa walitti maxxanuu wirtuu sagalee lamaaniiti. Hoggaanii fi qubeen jahriidhaa qara'amtu. Wahtizaazihima ammallee sossohuu eessaati? Wirtuun lamaan sagalee sossohuu isaaniiti. Waliin maxxanuu qofaanii miti kan sagaleen sirrii mul'attu. Hoggaanii fi ammaa sababaa waliin maxxanuu kana qofa osoo hin tahin hollachuuniif jechuudha. Akkasuma wanxibaatin kathiirin lihawaa'in nafas qabamuu hedduu hafuura kan agartee silaa qubee jahrii biratti hoggaa qubeen jahrii jedhamtu qabamuu waan silaa qabamuu fi hafuurri hedduun qilleensaa waan qabamuu fi sagaleen ol mul'atti dhageetii keessatti ol mul'achuu dhageetii keessatti sagaleen mul'attu tanaatu maal jedhama? Jahrii jedhama. Eenyu bira mul'atti? Qubee silaa majhuuraa kan sifa jahrii jedhamtu tana qabdu biratti mul'atti. Akkam taati jenne laagaa keessatti wanni isiin mul'attuuf hoggaa qubeen jahrii qara'amtu waan wirtuun sagalee lamaan waliin maxxantuu fi akkasuma waliin maxxanteetiis hollattuu fi sosossootu jechuudha. Girr jettuuf. Ammallee isiin waliin maxxantee waan jirtuuf hafuurri hedduun waan qabamee jiruu fi waan hin yaanee fi kanaaf sagaleen sirrii mul'atti jechuudha. Amma fakkeenya asirra nuuf kaa'e kana qubee laan fudhannee haa laallu. Al janna fakkeenyaaf al hoggaa jennu maaltu nuuf dhagayama? Hokkee teenya yoo qabne ilaalle girr jechuun nu mul'ata jechuudha. Sagalee hokkeen tun harki kee hollatuudhaatu irraa arka. Akka reefuun tana faallaa reefuun tanaatti hoggaa reefuun tana ishiin laallu ishiin hoggaa qaraanu ash hoggaa jennu hollannaan laagaa keessa hin jirtu. Amma laan biratti immoo hollannaadhaatu jira. Sababaa saniifuu sagaleen mul'atti jechuudha. Sagaleen mul'attu tun sababa
wirtuun sagaleetu waliin maxxantee hollattuuf hafuuraas hedduu waan hin qabneefi al ash al ash adda addaa jechuudha. Kanaaf sifti lamaan tun Qur'aana keessatti hoggaanii fi Qur'aana qaraatu qubee silaa hafuura qabdu hafuura kannitee fi qubee hafuura hin qabne hafuura kan kannineef jechuudha addasiif qabuu deema qaraatii Qur'aanaa keessatti. Akkasuma ammallee faallaa kanaatti qubee hoggaa isiin qara'amtu wirtuun sagalee waliin maxxansitee hollachiiftee qara'uudha qabda. Hoggaanii fi qubee hamsii qaraatu ammoo sagaleen qubee teetii addaan wirtuun sagaleedhaa tan qubee teetii addaan banamtee osoo hin hollannetti hafuurri hedduun kannamee fi ja'amuudha qabdi jechuudha irraa hubannaa jechuudha. Kanaaf gaa inshaallah siftii qubeeleedhaa tan walii faallaadhaa ammallee ittuma fufti. Kanaaf har'aan tanaa nuti ammoo asumarra bullaa wanni har'a qaraane akka waliigalaatti mata dureen nuti har'a haaree gaffudhanne mata duree صفات الحروف العربية جو قفلني صفات حروف عربة بكلام بافني صفة فالا قبدو في تنفالا قبني صفة فالا قبدو جهري في همسي أكسما شدة بينية في رخوة أكسما استعلاء في استفالة أما اللي إطباقا في إصمات أجن صفة فالا قبني أمو صفيرة قلقلاء لين انحرافة تكريرة تفشي استطالة في غنى لها أجن صفة فالا قبدراتا الرانتنا لالي همسي في جهري قلان نتسيني لالين قبيدي دمي سيلنتنا قلا قبين هقا قرأمتو حفورني قبدبو إن قبدو يخافو حفوري هقا يسين جامتو نيا أمو هيا وجدشوراتي لالي قبين هقا يسين قرأمتو حفوري هبدو قبدو قبي قراني إسينيس سكت فحثه شخص قبي جامتو تنا جدشو قبي هنگا جدشا خيستي ولك قبمتو تنا جدشو قبي خورنتنا qubee qurnata narraatan hafte 19 hafte guutuutti ammoo qubee hoggaa isiin jaamtu hafuura hin qabne. Kanaafuu qubee maaliif jaamti sun qubee majhuuraa tan sifa jahrii qabdu jechuudha. Wanni irra qaraane gabaabinaan kana fakkaata inshaallah. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.